Waaqayyo abbaa isa wangeela jedhutti ni amantaa? Abbaa yoo abbaa uumaa jettee yaa abbaa uumaa jettee ni amana yaa. Waaqayyo suma wangeela irra jirutti ni amantaa? Ni amana. So inni quraana irra jiruuf inni wangeela irra jiru tokko jettee amantaa? Tokko jedheetiin amana yaa. So kakuu moofaadha amma kakuun haaraa mul'atutti kakuu moofaa keessatti taatee ta'an hundumaa akka wangeelaatti ni amantaa kan Waaqayyo dubbate. Hunda ani wangeela hundaas hin fudhadhu hundaas hin gatu. Jechuun quraana hundaa fudhattaa? Quraana hundamoo quraana dhibbara dhibbatti hin fudhadha 100% and over 10 yoo jettees So erga akkas ta'e wangeela kakuu moofaa keessa jiratti Waaqayyo jedhee amma dubbisaa ture miti kakuu moofaa kee dubbisee taasisaa raajichaa boqonnaa 40 irra kan jiru. Waa'ee Waaqayyo tokkooti kan inni dubbachaa ture jechuudha keessatti. So Waaqayyo isa wangeela irra jiru irratti amma ati akka Abu Maazitti ni amantaa. Musliimni kan biraa immoo Waaqayyoon achi keessatti waamamee isa quraana keessatti waamame wajjin tokko miti kan jedhanii falmu jira. Akka waaqni lamaa jira an loojikii waaqni waaquma waaqni Abrahaam waaqessu tures waaquma tokko Yesuus waaqessu tures tokkuma kan Museen waaqessu tures eenyu waaqni tokkuma kan Museen barsiisu tures tokko yaa saba nuuf Waaqayyo gooftaa tokkumaa jira jedhe Yesuusis tokkuma barsiise Nabi Muhammadis lama barsiise waaqni tokkuma jedhee barsiise. Kanaaf akkamitti adda taare? So Waaqayyo isa wangeela irra jirutti ati Waaqayyo abbaa kooti jettee amantaa jechuudha. Abbaa koo jechuun uumaa koo jechuudha. Uumaa jechuun abbaa jechuun amma abbaan dhaleen qaba kan uumaa kana dhuunfate amma abbaan mana kana eenyu yoo jedhan fi abbaan kee eenyu yoo jedhan wal adda. Akkaataa daayiloog jechaatti itti fayyadamtu irraa. Gartee nuuf Waaqayyo tokko jira innis abbaa yeroo jedhu abbaa waa hunda dhuunfate uumaa keenya yoo jette naan fudhadha ni dhalate yoo jette hin fudhadhu. Tole wangeela keessatti seera uumamaatti amantaa? Seera uumamaatti yeroo jettu jechuun seera uumamaa akkaataa itti namni itti uumame achirratti Waaqayyo dubbatutti ni amantaa? Waa hedduudhaatu wal diiga akka jechuun ani akka quraanni kiyya gartee kitaaba seera uumamaa seera keessa deebii seera eenyu jedhamu kanatti aneen amanu Museen Rabbiin kitaaba kanneef Musaadhaaf kitaaba tokko kennee malee kitaaba shan hin kennineef. So ani Tooraat Isuma akka kiristaanni amanutti seera uumamaa jalqabarraa kaastee akkatti Waaqayyo nama uume akkatti Waaqayyo bantii Waaqaa uume akkatti so kanaaf Waaqayyo isa wangeela keessa jirutti amantuu jechuudha. Laa waan achi keessa dhugaan jirtu sin jirtii barbe waan jedhu Waaqayyo ni dadhabee Waaqayyo dadhabee in dadhabee naan jedhe hin fudhadhu in dadhabee jedha. Walii galle so deebi'ee ammas Waaqayyo gartee eenyudhaan wal loleeti caasoo qabsoo wal qabee akkasitti eenyuun isa injifatee jedhu hin fudhadhu kanaan. Wantoota keessa fudhadhu fi hin fudhannee jira jechuudha. Waan quraana kiyyaan walitti hin deemne hin fudhadhu. So kanaaf completely deetii Waaqayyo tokko jette ni fudhadhu. Amma iyyuu isa Waaqayyo kiristaaniitti amanutti amanaan jirtu jechuudha. Kanaaf isin jedhee bar. Beeka kan itti isinatti amantanitti hin amanu kaan. An akka wangeerra jedhutti wangeelli Waaqayyo tokko jedha abbaa isa waan hunda uume sana jechuun abbaan uumaan waa hundaa kan dhuunfate isaan jedhan hin aman. Akka itti amanne malee akka wangeerra katabame kallattiin katabame ni fudhadhu. So Yesuusitti sin amantu erga ta'e Waaqayyotti sin amantu yoo ta'e. Hin amanu dirqama kiyya Yesuusitti amanuuf dirqama kiyya quraanaan na ajaje yoon Yesuusitti amane islaaman ta'u yoon Abrahaamitti amane islaaman jedhamu nabiyyoota raajota nama Adam irraa kaasee ilaan kana Muhammaditti hunda isaanii osoo addaan hin qoonne itti amana yoon tokko keessaa filadhee ani islaaman jedhamu kaafiraan jedhamu. Qayya gaarii garuu miratitti gaafa dubbachaa turte. Gaafuma kanarratti tokko si gaafadhu. Dubbadhu. Waaqayyoon nama jettee ni amantaati. Waaqayyo nama achirratti namatu Waaqayyo ta'e moo Waaqayyo nama akkas hin jenne gaafiin kiyya akkasii miti Waaqayyoon nama jettee amantamu Waaqa jettee amantaati. Ani Waaqayyotu nama ta'e mul'ate dha namana. Akkas hin jenne bar. Innatu hin jedhe na gaafattemi. Nama Waaqayyo viidiyoo kana wanta karaa kanatti oofaa jirtami yaa cufi. Yaa cufu gaariidha dandeenyu. Waan jedhe Yesuus raansee galaayyee Yesuus nama jettamu Waaqa jetta. Waaqan jedha. Waaqayyo abbaanoo Waaqa jettamu nama jetta.
jedha. Eh? Waaqaan jedha sas. Maal jettu? Waaqa lamaa jechuun waaqa lama natti himte amma. Lakki akkaataa tokko wanni hin jiru tokko namatu waaqa ta'ee jedha. Garuu riyaalitiin jiru akka wangeelaatti gaafa sitti himu Akkuma wangeelaan si gaafa nama ta'e malee akka wangeelaatti waaqayyotu nama ta'e malee namatu waaqayyoon ta'e miti. Oh, waaqayyo nama ni ta'a? Waaqayyotu nama ta'e akka namatti mul'achuu barbaade. Eessatti nama ta'e waaqayyo? Wangeela keessaa namatti mul'ate waaqayyo nama ni ta'a? Nama ta'u jechuun ilaala sittiin dubbadha. Waa'ee Tiriniitii yoo dubbatte waa'ee sadan waaqa tokko maal itti amannu? Laa sanitti hin seenin Tiriniitiitti hin jenne. Tiriniitii Yesuus hin barsiifne raajoonnummaan tokko ka Tiriniitii barsiisan jiru beekta akka wangeelaatittis. Tiriniitiin jaarraa isin keessa gad dhaabamu. Wangeela keessatti hin barreeffamne waa'ee Tiriniitii. Eegaleera miti? Okay, goobas. Konseptii weerraa akkasita. Wangeela keessaa eessa jettee onaatiin sitti himuu hin danda'u. Garuu isa Yohaannis dubbate irraa sitti himuu hin danda'a. Waa'ee cuuphaatti kan inni dubbate jechuudha. Yeroo Waaqayyo Ermiyaas keessatti Isaayyaas keessatti Waaqayyo ani namaa mitii jedha. Nama ta'e naan hin jenneete Waaqni. Isin siin jedhee Waaqayyo namanni kan inni ittiin mul'ate Yesuus an Waaqa jedhee kan itti mul'atetu jira waan ta'eef Waaqayyo nama ta'e ofii isaatii namatti mul'ate malee namatu Waaqayyoon ta'e miti. Akkas jedhee waaqayyummaan san nama ni taa'in siin jedhe dura ani namaa miti ani hin geeddaramu ani akka namaati miti jedha ani namaa miti jedha waaqayyoon. Egaa akkas amante waaqayyoon nama ni taa'a eeyyee yookaan miti naan jedhi eeyyee ni ta'a naan jedhi. Akkamitti gaafa hin jedhanii akkasii deebi'ama Abbo Mu'aaz. Eeyyee nama ni ta'a. Eeyyee nama ni ta'a. Ayyee ani waaqayyoon akka naman ta'an akka hin geeddaramne si kanna waaqayyoon dura dubbii waaqayyoo kakuu moofaa keessa waaqayyoon ani naman hin ta'a kan jedhu fideeyyee. Ani immoo isa Yesuus dubbate irraati wangeela irraa siif himaa jechuudha. Isuma Yesuus dubbate waaqayyoon nama ni ta'a kan jedhu fide. Geeffadhu Yesuus taayitiliidhaan dhufee akshiniidhaan dhufee isteetimentiidhaan dhufee. Kanan jenne bara amma gara keewwata gara ragaa yoo deemne. Taayitiliidhaan gaafa dhufee eenyummaa isaatiin gara ragaatti deemaa jira. Ragaa malee sitti naasa'u wangeelatti dabalee sitti naasa'u. Tole. Waan wangeela irra hin jirre sitti naasa'u waan naasa'uuf immoo teksisii kennaan deemaa jechuudha. Tole. Yesuus kan inni ittiin dhufee waaqa ta'ee akka inni nama ta'e kan nutti himu uumama hundumaa dura akka ture wangeela nuyi itti amannu nutti himaa jechuudha. Ofii isaatis Yesuus an Abrahaamiin dura tureera jedhee waan dubbateef. Yohaannis boqonnaa 8:58 irratti an Abrahaamiin dura akkan ture kan jedhu ofii isaatii dubbateera. I am jedhee jechuudha. Maal jechuudha? I am Ingiliffatti bar sentensi guutuu mi bar figurementi bar waan guutuu miti bar. Guutuu hiikkoon qabu bar. Okay, kanas jedha I am jechuun what is that meaning? Hiikkoon qabu bar. Ani jechuudha. Ani maali jechuudha. Yesuus an Abrahaamiin duran ture jedheetu uumama dura Abrahaam dura akka. Okay, maal jechuudha? Ani waaqa jechuudha. Geeffadhu. Uumaa akka ta'e Yohaannis boqonnaa tokko irratti immoo dhaqee maal jedha? Yohaannis gaafa dubbatu uumama dura akka ture. Uumama kam? Sagalee akka ture. Uumama hundumaa dura akka ture. Haa turu kaa maali? Wayi waaqa jedhee duba haa turu kaa inni barsa. Eessa ture? Eessa ture yoo jette? Eessa ture yoo jette immoo tureera jettamni eessa ture yoo ta'e na gaafatte immoo sagalee waaqayyootu waaqa bira ture jedha. Okay, waaqa kan bira ture? Baasaa bira ture jedha. Kanaafuu waaqa jedhe waaqa bira jechuun siif galaami kasgaabeer gaar min maalatu no? Near by God. With God. Uumama dura Yesuus uumama dura turuu isaatti naman taate. Jedhe haa jedhu ani jechuun akka atilleen uumama hunda dura turte ragaan si kana atumataan keetu. Waan jedhe amma waaqayyoo kan bira ture. Yohaannis boqonnaa tokko yoon dubbise sitti tola. Laa dubbisi waan jedhe uumama hunda dura ture jettee eessa ture jennaan waaqayyo bira ture naan jette waaqayyoo kan bira ture inni nu waaqa. Inni sitti maan jira qoy kaasumarraa nu eega sagalee waaqaatu. Hayyee. Wal barsiisaa jirra moo? Laa.
Yohaannis boqonnaa tokko irratti lakkoofsa tokko irratti akkas jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Waan hundumaa dura ture. Sana jechuun he was there before creation jechuudha miti. Waan hundumaa dura gaafa jedhu sagalicha kan nuyi jennu Yesuus jennee tutti amanna nuti. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Goobas. Sagalichi immoo itti fufee immoo ofiima isaatii Waaqayyoon ture jedha. Okay. Olaani banamee. Okay. ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። አየህ jalqaba waan hundumaa ture. ከሁሉም በፊት ነበረ። ከፍጥረታት በፊት ነበረ። የት ነበረ? waaqa keessa waaqa bira ture jedha. Eenyunni sagalichi immoo ofii isaatiiyyuu Waaqayyoon ture jedha. Ofii isaatiiyyuu raasuu እግዚአብሔር ነበረ ይላል አይደል? itti fufee lakkoofsa lama irratti acha weecha kaleele. Acha kaleele. Ko safari, warri safari, namni safara jiru irra fuutaa biyya namaa jirra. Okay. Okay. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedhe. Miti? Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Takka takka deemna, okay? Okay. Sagalichi kun Yesuus himi? Okay. Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Sirriidhaa mi? ከፍጥረት በፊት ነበረ። uumama hunda haa ta'u. Yesuus bakka sagalichaa kana Yesuus hin jedha. Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Ammas Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus Waaqayyo kan bira ture. Waaqayyo abbaa isaa sanni jedhee waan sasayee. Goobas. Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan ni jira Robeeraa ko. Jiru ni Waaqa biraan beeknu Waaqayyo abbaa malee. Amma Yesuusii fi Waaqayyo abbaa wal bira ture mi? Eekko istiifuu fi dubbisi. Uma jedhe ka. Raasuun እግዚአብሔር ነበረ. Uumaa ittiin hin dhaqa. Amma Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture tokko. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture. Waaqa meeqa wal bira jira? Hayyee waan jedhe meeqa ceellotti Roobeeraa ko ittiin fufa. Tokkoffaan yoo nu gale lammaffaan nu gala sadaffaan nu gala afuraffaan nu gala numaan deema. Lakkoofsa lama nin dubbisa. Nin dubbisa kaanu kaan hin fixannee bar nin dubbisa. Nin dubbisa. Bakka sagalee jettu hunda Yesuus yoo jenne sirriimi? Waa'ee isaa reflect gochaa jira mitiire? Waa'ee Yesuus. Okay. Yesuusuma sagalichi Yesuus jettan Yesuusuma fudhadha. Yoo sagalee jettan qaama biraa hin ta'u. Yesuus takka fana dhaggeeffadhu. Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture Yesuus. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture. Waaqa meeqa? Tokkuma. No, tokko miti Roobeeraa ko. Karaakterii nama tokko dubbachaa jira. Karaakterii nama tokko. Kaaree waan neessi dubba eenyu fi eenyu wal bira ture. Yesuus Waaqayyo bira ture. Fudhadhe. Sagalichi immoo raasuun እግዚአብሔር ነበረ. Yesuus ofii isaatiifuu Waaqa ture jedha. Waaqayyo ture ofii isaatiif. Yesuusummaan kunuu Waaqa jedhe. Yesuusummaan kunuu. Inni kuni. Yesuusiin Waaqni bira turee fi Yesuus Waaqa bira tureemi. Isa dhaabanni sila sii kaase ustaas kiyya seera uumamaatti namantu taanaan. Seera uumamaadhi si kaama seera ganduma kana dubbanna amma. Wangeela afaan Oromootti naa gala. Seera uumamaa boqonnaa achirratti maal jedhee Waaqayyo gaafa nama uume dhaqeen nama uume jedhe soon taane kottaa dhannee nama uumnaa jedhe. Haa jedhu san itti seenu baaba biraan san uumama keessa nu galchee amma Yesuus pluraaliidha si galeera miti. Mee yoo nan dogoggorte naan jedhe bakka sagalicha jedhu kan ilaa hanqa shaniititti hin dubbisna ilaa hanqa shaniititti na jala deema. Yesuus jalqaba waan hunda dura ture. Fudhattee? Si dhaggeeffachaa jira. Goobas. Okay. Yesuus eenyu mee naaf si jidduu qoy nam tokko haa dubbatu. Barataa ni jirtaa? Barataa? Jiru. Nan jira. Kiristaana moo Islaamaati? Nan jira. Ani Kiristaana moo Islaama? Okay, ayyee goobas taate. Waaqayyo si fide dhaggeeffadhu afaan Oromoo kana. Dhaggeeffadhu. Qaceelloo. Ani sama gidduu keessa dubbadhaafani waan irratti walii gosa.
Gobas jechuun eenyu sirri waan kana sirri dhamoo dogoggora namni lama beektaa yoo ragaa waa fidatu namni lama nama jidduutti tokko maybe an beekaan diduu mala maybe inni beekaa diduu mala ati waan kana hin argita waan dubbisnu kana dhaggeeffadhu akkana jedha afaan Oromooti. Liyoon an sirri hin ta'in akkana jedha dhaggeeffadhu. Yesuus. Yes, Baba. Okay, I'm talking with somebody. 1 second. Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture jedha boo dhaggeeffadhu barataa koo. Maal jedhee? Noo jindeen barataa. Katabina jala qalam waraqaa katabadhu. Waraqaa ni qabda waraqaa. Wallahi waan yoo Ishi Yesuus jalqaba waan hunduma uumama hunda dura ture jedha. Akkas amanan tole. Deebii ammas maal jedha? Yesuus Waaqayyo bira ture jedha. Dhaggeeffadhu. Okay? Ammas deebi'ee maal jedha? Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Waaqa meeqa afaan Oromootitti amma kana waaqa meeqa jira jechuudha. Kan inni bira turee fi ofii isaatiin waaqa meeqa. Amma aduudha atuwaan wajjuu qabu. Networking keetis hin jiru. Jechuudha. Anama yaada isaatiif yaada kan keessa hin deeggatu yaadicha. Yaadicha isaa akka fudhadhetti maal jedhaa barreeffamni inni dubbise. Barreeffamicha irraa akka nu wadhetti. Normaalii ani wangeelattis quraanattis naman waan ta'eef akka nu wadhetti maal jedhaa Roobeeraan Yesuus jalqaba uumama hunda dura tureedha. Uumama hunda dura ture. Innuttuu iyyuu maal jedha? Innuttuu immoo sagaleedha. Namni jedhe sagaleedha. Yesuusii uumama hunda tureedha. Deebi'ee immoo Yesus deebi'eetu maamti Yesuutu jalqabaa kun immoo waaqa bira tureedha. Anutti jalqabaa yaa'u jechuudha. Kanaan siin jechu jira bar. Waan si amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu barataan mana kana keessa nama hunda dura ture. Barataan Abu Mu'az bira ture. Barataan ofii isaati Abu Mu'az yoon jedhee Abu Mu'az meeqa ta'a? Sigala. Amamatti lama laal. Amamatti Abu Mu'az. Yesus jalqaba uumama kam hundumaa dura tureedha mire uumama kana dura hundumaa yoo ture. Ati gaafii kana deebisii siin jedhe akka kiristaanaatti waan si gaafadhe kana deebisi mee naaf jidduutti atuu kiristaana ta'uu na shakki kiristaanatti deeggaruu jirta. Dhugaa deeggaru. Afaan Oromoo yoo afaan Oromoo itti barata. Yes. Abu Mu'az meeqa argannee bakka kana deebistan. Barataan garee kana keessa nama hunda garee kana keessa ol seene barataa maqaan kee eenyu mee maqaan kee eenyu maqaan kee naa himu Boorataadha. Okay. Garee kana keessa jalqaba kan hunda dura dhufe boorataadha. Boorataan Abu Mu'az bira ture. Boorataan ofii isaa Abu Mu'az yoon jedhe Abu Mu'az meeqa jira? Nama tokko deddeebi'ee yaamamaa jira gammatti. Siif hin galle irraan sii deebi'e ammas. Akkas. Na dhaggeeffadhu boorataa fi ammas Abu Mu'azii fi eenyu wal bira ture? Abu Mu'az eenyu bira boorataan Abu Mu'az bira ture gun jedhe ati Abu Mu'azii ati Abu Mu'az waaqa fi sagaleetu wal bira ture. Wanta kadde. Barreeffamicha irratti akka nu badheetti akka waan hin dubbate irratti akka nu badheetti. Yeroo takka mee isin gidduu seenaa. Yeroo dhuunfatti gaafa isin gaafadha. Abu Mu'az waan isin gaafadhu hin qaba dhumatti. Ishee jira. Boorota jirtaati. Okay, ati kiristaanaa miti musliimallee miti jetta. Hin jira. Fakkeenyaaf yoo nama amantaa kiristaanaa fi musliimallee hin qabaatini Yesuus waaqa kan taane amanan. Yesuus waaqaa miti jeeme. Yesuus waaqaa miti jee. Waaqa miti. Yesuus waaqaa miti.
Jedhee waaqa miti jedhee. Waaqa miti akka hubadhetti ila ani waan tokko waan isin hawwachuu qabdu nama dursarratti jechuudha uumat. Jalqabumaayyuu barreeffamootuma barreeffamu kana fakkeenyaaf amma Arroobiirran jedhe irratti barreeffame yookaan immoo maxaafa qulqulluu barreeffame kanaayyuu eenyutu barreessee akkamitti argee eessa fidee Guma caafa kan keetii akka gootee micciirtee mismaara 12 mismaara 15 itti dhooftee nama hubachiisuudhaaf yaalta. Wagguu ammoo hadiisarraa ijoolleen siif fidanii quraana ragaa siif fidanii akkana jechuudha qaam siin jedhan. Wanta gurban rakkoon kan keessa kana. Awwale qoy mee dhaggeeffadhu maal taate ati nama maalee warra kaan irra fooyyee qabda taragaaggaanii haasofnaa qoyatti dhaggeeffadhu. Aniin siin akka nama guddaattan si ilaala. Kanaafi taragaaggaanii haasofna. Nama guddaa miti dargaggeessaa jettee fuudhee. Qoy waan quraanni jedhu waan hadiisni jedhu waliin haasofna waan macaafni jedhu immoo waliin haasofna. Dhaggeeffadhu. So kanaafi maal jettaati akka keetti hadiisni kuni gaalli seexanarraa uumamee jedha. Bakka kan biraatti immoo fincaan gaalaa immoo akka qorichaatti dhugaayii jedha. Maal jettaati akka keetti? Ayyee gaariidha. Fincaan gaalaa akka qorichaatti dhugaa kan jedhe isa sanii itti deebina. Eessatti akka jedhellee itti deebina. Kan duraa irratti fa'innaa khuliqat mina shayaaxiin kan jedhu waa'ee salaataa irratti Ahmad si ibseetiin ture. Si dhageeffachaa ture jala taa'ee dhaggeessee. Waa'ee salaataa irratti Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bakka shanittiin salaatina jedheen dhoowwan. San keessa fakkeenya bakka manni fincaanii wamaama kanneen bakka jiru ammas dabalataanii bakka manni fincaanii jiru dabalataan ammoo bakka gaalli ciiftuu jedhan. Sigaltee bakka ammas karaa irratti illee salaatinaa jedhan. Qabrii keessatti bakka iddoo maqaabirii yookaan ammoo bakka namni itti awwaalamutti salaatinaa jedhan. Tamam. Bakka ammas ammoo mazbanaa yookaan ammoo bakka qoshaashaan itti darbamutti illee salaatinaa jedhan. Kana hunda erga jedhaniin booda ka shayaaxiina sheexaanaa kana waan gaalaa kana wal qabateeti bakka gaalli ciiftutti salaatinaa fa innahaa khuliqat min ash-shayaaxiin. Isin sheexaanarraa uumamtee gaafa jedhani wanni isaan jedhaa jirani sheexaanarraa uumamtee jechuun akhlaaqni isin qabdu haalli isin qabdu sheexaanaa jechuudha. Akhlaaqa sheexaanaa haala sheexaanaa. Sheexaana jechuun islaamummaa keessatti quraana keessa dhaqiitii ilaali. Sheexaana jechuun uumama kophaatti sheexaana jedhamee uumame tokko illee hin jiru. Sheexaana wanni jedhamee kophaatti uumame wayiidha hin jiru. Rabbiin kophaatti sheexaana jedhamee zarii wayiidhaa kan uume hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sigaltee zarii wayiidhaa waan wal horu wayii ka sheexaana jedhamee jiru wayiidha hin jiru. Quraana keessa dhaqiitii ilaali. Shayaaxiin al-insi wal jinnii jedha. Sheexaana namaatii fi jinniidhaa jedha. Namarraa sheexaana kan jedhamu sun ilmuma namaati. Ilmuma aadamiin sheexaana jedhama. Beeladaan sheexaana jedha. Fakkeenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sareen gurraachi sheexaana jedhan. Nama rifachiisa waan ta'eef osoo hin beekin dukkana keessa nama bira gaa waan ta'eef sheexaana jedhan. Dubartiin fakkeenya dubartiin nama jalliftu qaama ofii mul'ifteetiin deemtu wayita garagaltu suuraa sheexaanaatti namatti wayita as garagaltu suuraa sheexaanaadha qabdi wayita achi garagaltullee suuraa sheexaanaa qabdi jedhan. Nama jallifti waan ta'eef namni ilaala waan ta'eef tamaam. Akkana jechuun sheexaanni waan uumamaan kophatti jiru wayiidhaatii miti. Sheexaana jechuun namummaa waan hamaa dalagu wayiitiin jedhama. Waan hin taane kan dalagu jechuudha. Quraanni kan dubbatu isa saniidha. Nabiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam kan jedhan isa kanaadha. Khuliqal insaanu min ajalin jechuun namni jarjarsuu irraa uumamee jechuuni namni jarjarsuu waan jedhamu wayiitii jira waan san irraa uumame santu dhalfate jechuudha miti. Yookaan jarjarsuu irraa Rabbi uumeedha miti. Namni biyya irraa uumame bishaan irraa uumame. Akkana jechuun amala jarjariinsaa of keessaa qaba jechuudha. Amala jarjariinsaa of keessaa qaba jechuudha. Quraana bakka isaan siyaa dubbisanii barbaadde afaan Oromootiin baasaa fi dubbisaa fi khuliqal insaanu min ajalin kan jedhu. Lakki qoyi quraana miti waanumatti dubbatte irraan waan naan galleetu jira. Sheexana uumamni jedhamu hin jiru. Sheexana uumamni jedhamu hin jiru. Macaafa keessatti illee hin jiru. Quraana keessatti illee sheexana uumamni jedhamu hin jiru. Eeshi qoyi rakkoon qabu. Erga sheexanni uumamni jedhamu hin jiru ta'ee sheexana irraa uumame waan jedhu irraa uumame waan jiru irraati immoo waan hin jirre irraati. Abbo sheexana jechuun waan jallataadha siin jedhe waan jallataadha amala jallataa qabdi jechuudha siin jechuun jira bar. Jiramoo hin jiru hin jedhe jiramoo hin jiru waan jiru irraa moo waan hin jirre irraati kan inni uumame gaalli sun. Abbo kun hin hubatuusa afaan Oromoo kana hin hubatuusa amma maal siin jedhaatiin ture dura irraa uumamtee jechuun maal jechuudha siin jedhe duula afaan Oromoo deebiin kiyya maali. Qoy gaaffii kun ifan sii godha gaaffii koo qoy dhiifama si'a tokko gaaffii kun ifan sii godha. Sheexanni uumamni jedhamu tole sheexanni uumamni jedhamu hin jiru erga ta'e
gaalli sheexana irraa uumame yookaan sheexanoota irraa uumamanii jedha hadiisni. Erga akkana kan jedhu ta'ee sheexanootuma hin jirre irraa uumame Wannaan afaan Oromoo nu battu na fakkaata. Afaan Oromooti maal jedhee si deebise? Sirrii haa ta'u baatu. Mee maal jedhee si deebise? Ati akkanaan jette maal siin jedhe? Namarraa jira. Inda bar waan tokko dhageeffannee inni takkii taphachuu jira akka ijoolleen maal. Waan biraa hojjechuu jirtaati naniyyuu dhageeffannee iyyuu asuu iyyuu jirtu biyya kana keessa. A'uudhu billaahi mina sheexaan irra jiru. Eega sanii na wajjin haasofta. Ofii na wajjin haasofta garuu na bira jiru. Maal taate awwalee meestii si dhageeffadheera ani waan ati jette hundumaa maal jedhe si dhagayeera. deebisa? Sheexanni uumamni jedhamu hin jiru jette mini. Haganuma jedhee dhaabe bakka akkana jedhee jalqabe akkana jedhee Lakki akkana jette namarraas sheexanoonni jiru jette bineensarraas sheexanoonni jiru jette kan birooraas sheexanoonni jiru jette mini. akkana siin jedhee si deebisee boon. Maal laan jette ishii kana caalaa maal laan jette? Mee yeroo lammaffaa illee taatu dhageeffadhu fe hubannaa keessatti rakkoo qabda. Akkasiin jedhanii shayaaxiin irraa uumamtee jechuun beekni isaa amala sheexaanaadhaa qabdi jechuudha siin jedhe tokko. Akkuma quraana irra si bileessa. Sheexanni jechuu koodhala. Amalli sheexanaa sun eessaa dhufe jirti moo hin jirtu sheexanni isa jedhuun si gaafadhe ani immoo. Mee amallee dhageeffattu akkam si goona isa? Akkam si tolchine duuba mee garam si oofna? Bitaa si oofna moo mirga si oofna? Amallee dhageeffattutti hin jirtu akkam yeroo lammaffaallee. Takka dhageeffadhu obsiite eega sani hubadhu mee. Wamaan jedhu hubadhu ati macaa quraana hubachuu fi macaa hubachuun haafuuti. Yeroo biraati sun. Afaan Oromoon dubbadhu yoo hubatte kun waan guddaa waan xiqqaadhaa miti kun. Akkasiin jedhani sheexaanarraa uumamtee jechuun amala sheexaanaa qabdi jechuudha. Sheexaana wanni jedhamu jallataa jechuun malee waan biraati miti. Amala waan jallataati. Sheexaana jechuun jallataadhaan jedhama. Wama kamiyyuu haa ta'u jallataadhaan jedhama. Saree gurraattiin sheexaana jedhanii jiran Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Dubartii qaama ofii mul'ifteetiin deemtu suuraa sheexaanaa qabdi jedhanii jiran Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam. Dabalataan ammas ammoo wannaadhaan illee sheexaana jedhanii jiran fakkeenyaaf wanna nama jallisuun quraana keessatti sheexaana jedhama namni jallataan mataan isaatu. Namni jallataan mataan isaa sheexaana jedhama. Namni nama jallisu namni jalli nama barsiisu sheexaana jedhamee yaamama. Sheexaanarraa uumamte jechuun amala waan mataa jabaatuudha waan fokkataadha amala waan jallataadha qabdii jechuudha. Akkana jechuudha jedhee si deebisa. Ammayyuu hubateera yaa jamaa. Mee waan sirriitti hubadheera waan si deebiseen alatti ani waan addaa wanti hin jenne garuu rakkoon qabu waa'ee Nabi Muhammad waa'ee isaan saree gurraattiin seexanaa dubartiin akkanaa seexana kan jedhan sanan irra bira hambise malee ani waan ani si dagadhellee qaba jedhee yaadu amma amala jallataa kan waan qabu hundumaatu sheexana jedhama naan jetteen waan amala jallataa qabu sheexanni kun jira moo hin jiruudha amma gabaabaadhumatti gaaffiin koo. Jira moo hin jiru? Eessaatti amala kana amma kana hadiisa achi keenyeeti amma gara carraa lammaffaatti deemee jechuudha. Seexana uumamni jedhamu hin jiru yaa goobas. Madaalli amala kanaa eessaa dhufe? Qoyi amala seexanaa kun eessaa dhufe madaalliin isaa utuu inni hin jiru ta'een siin jedhe eessarraa fuutan? Fakkeenyaaf amma ati fakkeenyaaf amma na bira seexana jedhamta. Quraanni seexana siin jedha siinam ati seexana mataan kan kee. Dhugumaaf siin jechuun jira sheexaana jinniitiif hin seedhaa jedha quraanni waan ta'eef ati na bira seexana jallataadha waan taateef. Ati amma fakkeenya ati maalirraa uumamte biyyarraa uumamte bishaanirraa uumamte zarii Aadam garuu sheexanaati. Kanaaf uumanni sheexana jedhamu hin jiru siin jedhee sheexana uumamni jedhamu hin jiru quraana fi hadiisa keessa deemitime uumama sheexana jedhamu naaf hidime sheexanni hin jiru uumamni sheexana jedhamu ka addaa ka zarii qabu ka wal dhalchu wayiidhaan jiru sheexana jechuun wama jallataa kamiinuu jedhama ati amma sheexana jedhamta. Sareen gurraattiin sheexana Nabi Rabbiitu alayhi salaam jedhan. Gaalli amala sheexanaadhaa qabdi. Dubartiin nama jallistu qaama ofii mul'istee deemtu sheexana. Suura sheexanaadhaa qabdi. Tamaam? Sheexana amma atuu mataan kan kee sheexana jedhaani. Maaliif jennaan ati amma jallataadha waan taateef haga silaa Rabbiin si haa qajeelchu qajeeluma siif hawwa ammaaf jechuu kiyya malee. Sheexanummaa keessa Rabbi si haa baasuuti. Maal Yesuus Kiristoos mataan isaatu Phexrosin ati seexanaan nana dura turin jenneeni. Petros seexana maal inni seexana irraa uumame seexana maal Petros nama bar
nama osoo ta'u seexana jedheen. Seexana jechuun zariidhaa miti waan Isti jallataa maal godina baasa rabbiin isti kantini kana keessaa meenatti mi. Maaliif kolfita? Takol visibda. Parasaan si gaafate misti. Ati jallina dhiiftee quraana fudhattee hadiisa fudhattee waan rabbiin tokkicha jettee amanuudhaan kanaan keessaa baatu ajaja rabbi fudhachuudhaan. Maaliif akka erga amala kana erga qabaatte maaliif gaalli fincaan ishee akka medisiniitti yookaan qorichaatti gargaaramaa turanii? Bare akka isin jedhe kun amala wal qabata kun fincaan isiitti wal qabata. Fincaaniif amala maaltu walitti fideessa? Fincaaniif amala maaltu walitti fide? Wanni bar mataa isiitu seexana jechuudha miti bar seexana mataa isiitti seexana jechuudha miti bar. Isin amalli isin qabdu akkana jechuudha malee mataa isii jinniidha jechuudha miti bar gaalli bari wal dhalti. Kun osoo nuti arginu walirraa wal dhalchitee wal horti bar argutti hin jirtu isaa gaala horsiiftee beektu mooti. Lammaffaa fincaan gara fincaanitti deebina. Gara fincaanitti deebina. Nabi Rabbi dhaale hadiisa sanbaasi meeroo takka. Hadiisuma jette sanbaasi meeroo takka. Kamiin barbaadde? Ka fincaan gaalaa dhugaa jedhan Nabi Rabbi dhaale sallam jedhu san. Nargama afaan Ingiliffaasaadha. Dubbis rakkoon qabdu ani maal hadiisan beekaa baram qajeelchee beekaa. Ani siif jecha malee anutti ajumeetti miti. Okay. The climate of Medina did not suit some people, so the Prophet ordered them to follow his shepherd. Qilleensi Madinaadhaa namoota tokko tokkoof rakkisaa waan ta'eef jedha akka hadiisa kanaatti. Nabiyyiin akkana jedhanii ajajanii maa'inni tiksoota isaa akka hordofan ajajanii jedha. His shepherd, his camels, and drink their milk and urine jedha as a medicine jedha. Okay. Maal jechuudha? Hiikaatiin deemi. Yaa. Isaan hordofanii fincaan gaalaa fi akkuma kana aannanii his camels drink their milk jedha. Fincaan gaalaa fi aannan gaalaa akka dhugan ajajan jedha. Ayyee tole itti fufu. So they followed the shepherd, that is the camels, and drank their milk and urine. Okay. Till their bodies become healthy. Anga dhagni isaanii gara fayyummaatti dhufutti duukaa deemanii kana godhanii jedha. Then they Ayyee fayyan ayyuwa bakkee amma barbaadu bakka kana. Fayyan jedhamuun fayyine jedha jarri. Hanga gaafa isaan fayyaniitti jedha. Hanga gaafa isaan fayyaniitti. Fayyee kan jedhu guutummaan guutuutti hin jiru. Hanga gaafa isaan fayyaniitti. Maal jette bee? Maal hin dubbistuu isaa dubbistee beektu moosa? Arabifarratti fasaxuu jedha. As qabi mee arabifanii agartaam? Fasaxuu jedha. Ni qulqullaan ni fayyanii jedha arabifarratti. As qabi arabifa yoo sii hiikaati yoo barbaadde. Maal arabifa ingilifa dubbisuu jirta? Osoo dubbistu hin fayyine naan jettaasa? Lakki ingiliffa hanga gaafa fayyaniitti jedha malee fayyan hin jedhu. Hanga gaafa fayyaniitti jechuun maal jechuun? Hanga gaafa fayyaniitti jechuun baay'ee fayyuu dhiisuu danda'u maaltu beeka. Hatta saluhat abdaanuhum jedha. Hatta saluhat abdaanuhum haga qaamni isaanii fayyiteetti jedha kunoo. Eeshi dubbisiik. Hatta saluhat haga isaanii dhuganii. Gaaffiin keef deebiin isaanii waliin argu. Qoy ati lama lamaan hin dubbatina. Tokkochi hin ga'uusa maal eenyuun maal isatu na qarqaarsiin jedhe moo obsi yeroo takka obsi isuma wajjin haasawa. Tayyib ati amma ingilifarratti deebisii amma arabiif argineetiin jira. Hatta saluhat haga fayyiteetti abdaanum qaamni isaaniidha jedha. Qaamni isaanii akka fayyaa argatteetti. Tayyib ingilifarratti deebisiiti dubbisi bakka san. Fayyan jedhamuun fayyine jedha. Kunoo tilaa dubbisi awwal. Okay.
isaani kuno dubbisi meeti dubbisi ofii kan keeti. Okay. Eessarraa kaasee dubbisu? Oy, sirriitti irratti mul'atu wanna jedha see till their bodies become healthy jedha akkasiimi. Eeyyee. Aywa hanga isaani dhuganii inni fincaanii fi wanna aananillee dhuganii hanga qaamni isaanii fayyatetti jedhami akkanuma akkana miti. Haga qaamni isaanii fayyuttee haga maal gaafattare? Gaaluma seexanarraa uumamte fincaan ishee faannaan ishee akka dhugan ajajanii oons jedhan. Gaaffiin koo kana ture. Siyaas xallaa jedhe. Kana duratti deebisaatiin turre isaan waamee akkasitti haasa'een geessine ebbo. Uf duba deebitu akka fincaan gaalaatu fincaan gaalaan harka taateeti. Kanuma sitti haasaa olla guyyaa guutuusa. Akkasumatti amala seexanaa qabdi miti qoy awwale qoy amala seexanaa qabdi miti gaalli. Kana miti kanatti naa ibsaa amala seexanaa qabdi. Yeroo meeqa sitti haasaa amala seexanaa ilaallata. Quraanarraa waan kana fakkaatu siifinnee waa meeqa sitti haasofne kanuma irra deebi'aa ol taasaa yeroo dibbalam. Qoy lakkin deebine qoy amala seexanaa qabdi naan jette bini. Amala seexanaa qabdi siin jedhe. Amala seexanaa erga qabaatte maaliif filatamte? Gaalli kun amala seexanaa erga qabaatte fincaan ishee fi aannan ishee dhukkubsattoota akka fayyisuuf maaliif filatamte? Maaliif warri kaan hin filatamne? Abboo kun waa wal qabatuudhaa miti amalaa fi wannaa wamaa waa wal qabatuudhaa miti kun amalaa fi fincaan isee waa wal qabatuudhaa miti hin filatamne bar. Wal qabata maaliif uumama miti? Na dhageeffadhu. Fakkeenya Quraana keessa dhaqiitti ilaali. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aanan ni faarsa. Aanan eessarraa ba'a? Horii irraa ba'a. Horiin gowwaadha laakiin horii gowwummaa horiidhaa namni hartuun ni beeka yoo si arrabsuu barbaada horii siin jedhan garuu aanan bareedatu irraa ba'a. Maaltu walitti dhiyaata isaa amalaa fi aananii fi fincaan isaadha. Dabalataan fakkeenyaaf amma dubartiin qaama ofiidhaa mul'ifteetiin deemtu suuraa sheexanaa keessatti as garagalti achi garagalti wagguu jedhamu harma aanan daa'ima ofiidhaa harma noosisiin isiin sheexana waan taateef jechuudhaami. Amala sheexana dalagaa jirti jechuun aanan hoosisuun qabdu jechuudha miti. Si galtee aanan hoosisuun qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaati wanna yoo fudhatteetiin jette amma hantuuta yoo fudhatte hantuunni waan hamaadha. Waan fokkattuudha. Laakiin ammoo bakka itti nama fayyadu qabdi. Yeroo takka na eegi. Koffiin addunyaa irra jiru maalirraa akka hojjetamu beektaati? Naaf hin deebistu? Maal jette naan gaafatte? Koffiin yookaan ammoo bunni jechuudha. Bunni addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irra jiru kan dhugamu kun maalirraa akka hojjetamu beektaati? Buna sadarkaa tokkoffaa irra jiru kana maalirraa akka inni oomishamullee yaa'u qoradheen beekan. Yoo qorattee ta'e naaf himi. Barre bineensa xiqqaa tokko bara udaanisii irraa hojjetama bara. Bineensa xiqqaa tokko amma kun koffiin mee maalirraa hojjetama jedhiti amma barreessinee agartaa? Bineensa xiqqoo takka jira bineensa xiqqoo sanii udaanisii irraa hojjetan.